كتاب 40 حديث تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الحديث حديث العشرون تقدم. عن أبي مسعود أبا مسعود رأوبي أديفمه مكانسا عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه. الله نسر عجالته قال جده البدري يجون بدرين كدك يجتا وسوهنتاني لولا بدري كدك يجتا وسوهنتاني بدرين تاء أتجراتا تولي سبب سليف البدري جدمتين مقافمي الأنصاري يجون ور أنصاراتي مدينة جتو. قال جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان الله صلى الله عليه وسلم جران جرا هيكا نديسا كنا هيكا غرغرا قبا ما إن شاء الله هندا سني فيما إن مما أدرك الناس أكاسر جرو كان أمها إلى اللو. إن مما أدرك الناس وانتا إن مما يجون وانتا أدرك دكابي الناس نمني وانتا نمني دكابي إرى تآدا وانتا نمني دكابي إرى تآدا مالين من كلام النبوة الأولى جتش نبيوتا الأولى أصدرا إرى جتش نبيوتا أصدرا إرى تآدا وانتي نمني دكابي كن وانتي نمني دكابي سن مالي إذا لم تستحيي يوهن سالفتين فاصنع دلقي ما شئت وان شئت فيتي يوكا وان برباد دلقي. جتش كوني جتش نبيوتا أصدرا إراهي رواه إساوديس حديث كان البخاري بخاري حديث كان توكو توكو إساتين إبسا إسا وجيني لالا يا وكما جلقبات دبن حديث كان أوديس عقبة بن عامر أبي مسعود جدما نانو بدري جراتا توري akkasuma warra ansaaraati. Hadiisni kun jalqaba isaa kanarratti hiikkaa lama qaba. Jechi kun jechi inna mimma adraka annaasu jedhu sun hiikkaa lama qaba. Inna mimma adraka annaasuu fi inna mimma adraka annaasa jedhamee lamaanittuu ni dubbifama. Inna mimma adraka annaasu jennee rafciidhaan yoo dubbifne ay mimma adrakahu annaasu jechuu wanta namni dhaqqabe irraa ta'aadha. Wanta namni deemeetiin itti dhaqqabe irraa ta'aadha. Jecha nabiyyoota as duraa irraa yoo hin salfatini waan feete dalagii ka jedhu. Nasbiidhaan inna mimma adraka annaasa yoo jenne ammoo ay mimma balagha annaasa jechuu waan ilma namaa bira gahee irraa ta'aadha. Inna mimma adraka annaasa jechuun waan ilma namaa bira gahee irraa ta'aadha. Min kalaamin nubuwwati ilulaa jecha nabiyyoota as duraa irraa maaliin idhaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta ka jedhu kuni lachuuttuu hiikkaan ni ta'a. Ittaan suudhaani jechi kun jecha armaan gadii kun jecha nabiyyoonni as duraa dhalootatti waliif dabarsaa dhufaniitiin har'a nu bira gaheedha jechuu. Jechi idhaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta jedhu kun nabiyyoonni as duraa Nuuhiin, Aadamiin, Muusaa, Ciisaa, Ibraahim nabiyyoonni hunduu jecha kana waliif dabarsaa turaniitiin amma nu bira gahee jechuu. Idhaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta ka jedhu kun illee hiikkaa sadii qaba. Tokkoffaa annahu khabarun khabara himiinsa maal jechuu idhaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta jechuu maal jechuu yoo hin saalfatin waan feete dalagda. Yoo hin saalfatin waan feete dalagda himuudha. Namni yoo hin saalfatin waan fedhe dalagaa. Ilma namaa mee ilaalaa waan saalfataan jirreef jecha waan fedhe dalagaara. Himiinsuma namni waa hin saalfanne wannuma fedhe dalaga bakka. Ka saalfatoo waan fedhe hin dalagu. Waan rabbiin itti ajaje qofa dalaga. Waan nabiyyoonni isaa itti ajajan qofa dalaga. Namni waa saalfatu namni saalfanne waan fedhe dalaga jedhanii himuudha. Tokkoffaan kana. Lammaffaa waciida jechuun akeekkachiisa sodaachisa jechuu. Maal jechuu idhaa lam tastaxyi yoo ka hin saalfanne taate fasnac maa shi'ta deemi waan feete dalagi waagaa kee argatta jechuudha. Abbaan fakkeenya ilma isaatiin deemi mana kanaa deemasi bayyasi deemi waan feete dalagi boota feete oli deemi yoo jedhee nama eeyyama kennaafii jira miti hin lolaanii jira mana kana hin galtaa sin dhiisu jedhaanii jira. Kanaaf jechi kunillee maali yoo hin saalfatini waan feete dalagi waagaa kee argatta rabbiin biratti hittiin qaxxaamta akka jechuutiin. Inni sadaffaani ibaahaadha jechuun maali eeyyamuu jechuu yookaan nama tokkoof mirkaneessu maali idhaa kaana alficilu laa yustaxyaa minhu fasnacuhu walaa tubaali dalagaan dalagaa irraa saalfatamu yoo hin ta'ini watakka hin saalfatini deemii dalagi jechuu. Namni gariin dalagaa irraa saalfatamuu hin qabne irraa saalfata. Waan sodaatuu hin qabne sodaata. Waan saalfatuu qabu saalfatuu dhabee waan saalfatuu hin qabne saalfata. Kanaaf
waa irraa saalfatamu yoo hin ta'in lagaan tokko deemii dalagee jecha namaan dhagahin jechuudha. Hiikkaa sadanittuu ni hojjetaa jechuu. Akkaataa sadan kanneen sirriitti qabadha. Al-hayaa'u hayaa'ni lamatti qoodama jedhu lamaayin tokkoffaa rabbi irraa saalfatu lammaffaa namarraa saalfatu. Rabbi irraa saalfatu jechuun maal jechuu? Allaa yaraaka haythu nahaaka. Rabbiin iddoo si dhoorketti si arguu dhabu bakka. Rabbi iddoo itti si dhoorkeemi achitti hin argamin. Walaa yafqidaka haythu amaraka. Iddoo itti si ajaje ammoo si dhabuudha. Rabbiin fakkeenya iddoo maaliitti si ajaje? Salaata si ajaje, masjiida si ajaje, achi si dhabu Rabbiin. Achi si arguu qaba. Kuni jireenya kee keessa seenuu qaba. Rabbi irraa saalfatte ka jedhamtu yoo akkana taateedha. Namni akkana hin ta'in Rabbiin hin saalfate hin jedhamu. Dhoksaadhaan kan waa dalagnu wallaahi Rabbiin nu haadisu haraama garagaraa dhoksaan ka dalagnu Rabbi irraa saalfatuu dhabuu agarsiisaa jedhani. Subhaanallah, innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Rabbiin nu haadisu nama irraa saalfatu Rabbiin nu hataayisu. Kanaaf Rabbi irraa saalfatuun maali? Iddoo Rabbi ittiin nu ajajetti argamne iddoo inni nu dhoorketti ammoo argamuu dhabuudha. Namarraa saalfatu jechuun maali? Namarraa saalfatuuni alkafu ammaa yukhaalifu muru'ata. Waan muru'aa yookaan naamusa gaarii waan jedhamu kana waan cabsu namaaf dalaguu dhabu. Fakkeenya addahu kathiiran baay'isanii kolfuu, qoosaa hin taane baay'isuu, jechoota bakka barbaachisaa hin taane kanneen namaaf dubbatu. Wantoonni akkanaa kun maali? Nama afootti bakka waan dalagamuu hin qabne muru'aa namaa yookaan kabajaa namaa, naamusa namaa balleessa. Wantoota akkanaa nama fuuldura dalaguuni namarraa dalaguu dhabuun namarraa saalfatuu jedhama. Akkasii Rabbi irraa saalfatuu fi namarraa saalfatuun illee barbaachisaadha. Shari'aan keenya itti nu ajaja. Saalfatuun ajrii gurguddaa qaba, sadarkaa gurguddaa qaba. San keessaa maali? Damee imaanaati. Namni waa saalfatu wallahi saalfatuun badii miti. Saalfatuu qabna. Nama waa saalfatu ta'uu qabna. Nama waa saalfatu ta'uun keenya imaana qabaatu agarsiisa. Kun ragaa nabiyyiin baan sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf waa saalfatuu keetitti ittiin qaanfatiin. Nama saalfatu ta'i malee ittiin qaanfatiin wallahi. Ittaan suudhaan lammaffaa maa kaana al-hayaa'u fi shay'in illaa zaanahu wa maa nuzi'a min shay'in illaa shaanahu jedha nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hayaa'a yookaan saalfiin wanta tokko keessa yoo jiraate waan sanni bareechisaa jedhan. Namni waa saalfatu haasawni isaan bareeda, yoo cadhisee isaan bareeda, wanti marti isarraa ni bareeda. Namni hin saalfanne ammoo yoo saalfiin dhabame akkuma argan hiriyya jedhaniitiin wannu jechuutuma barbaachisaa hin taane jecha baalagee yoo ka haasa'an ta'e wallahi hiriyyummaan sunillee hiriyyummaa fokkattuu jibbamtuu taati. Maa waan hayaa'an yookaan saalfiin keessaa dhabameef waan Rabbiin keessatti eeggatamuu dhabeef jechuudha. Subhaanallah. Inni sadaffaan idhaa abghada Allahu abdan naza'a minhu al-hayaa'a jedha nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Rabbiin gabricha tokko yoo jibbe hayaa'a yookaan qaanfii waan jedhamu kana isarraa fuudha jedhan. Takka bakka waan qaanfatu dhabuun barjabummaa miti. Ama bakka namni tokko bakka aruutee jabaa araadaa manaan of fakkeesseetiin qaanfatu eebe jecha arge haasaa bakka jechumatti mul'ate keessattuu waan qaama saalaatiin wal qabatu, dhiirri waan shamarraan wal qabatu, shamarri waan dhiiraatiin wal qabatu akka barbaadde haasa'uun qarummaa nama garii biratti. Kun garuu maal agarsiisa jedhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam? Rabbiin nama san jibbuu agarsiisaa jedhan. Wallahi akka salphatti hin ilaalina. Jireenya keessan keessa seensiftaniitiin itti dalaguu qabdani. Kanaaf saalfiin barbaachisaa. Wantoota irraa saalfatoo hin qabneetu jira. Fakkeenya ilmii baratu yookaan beekumsa baratu. Beekumsa baratuudhaaf jecha yoo ka saalfatu ta'e kun saalfii miti. Itti saalfatte malee waan san hin jibbite malee hin tuffatte malee saalfatte hin jedhamu. Lammaffaa mina yaquudha kalimata al-haqi. Namni gariin jecha dhugaa dubbatuudhaaf ka saalfatu jira. Nama saalfatee bakka jecha dhugaa kana ka dubbatu didu jira. Namni kanaallee hin saalfanne. Kijiba asmasaayiidha kuni. Inni sadaffaan umuuru yataallaqu bidiinihi. Wantoota amantii isaatiin wal qabatu. Namni gariin fakkeenya assalaamu alaikum yoo jetteen wa alaikum salaam jedhee si deebisuudhaaf ni saalfata. Namni biraa maannaan jedha ijoollee gwaaddanyoota kiyya ka kiristaanaa wajjin jira manaamin jedheetiin akka wayii kana ta'a. Kunillee amantii isaatiin saalfate. Ofiin saalfatee amantii isaa tuffate malee saalfate hin jedhamu kuni. Kanaaf amantii keetiin hin saalfatiin. Islaamummaa keetiin hin saalfatiin. Sabummaa kee waan Rabbi ittiin si uume namummaa keetiin hin saalfatiin. Fakkeenya yoo ati Oromoo taate Oromummaa keetiin hin saalfatiin. Arsii yoo taate Arsii keetiin hin saalfatiin. Jimmoo taate Jimma keetiin. Waan Rabbi irra si uume kamuunuu hin saalfatiin. Ittiin saalfatuun kee tuffatuu kee agarsiisa. Jibbuu kee agarsiisa. Kun ammoo nama musliimaa irraa hin barbaachisu. Inshallah waan saalfii wal qabatu barnoota addaatiin fuulduratti ni ilaalla. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.